harkaa qaban sirreessaa jiran xumura parsantii 90 irraan gahanii jira. Kanaaf anammatti waan silaaman guddoo harka jiru bahee haasa'u waan hin barbaanne obsumaan waan qabannee hin gad baanu eeggadhaa jira. Tarmaan bira dabarfama. Sigalee yaadni kiyya narraa hubate. Gaafii biraata sii dhufte yoo boru hin dhaqne amma Naasirin maal jechuu dandeenya ree Faadiloohii? Faadiloo kiyya gaafii isaanii bakka narraa dhiisi jedhan. Abshira. Namni beekaa waa maaloo institusiisuudhaaf gaafii taanis gaafata namni jechaan. Waan eekoo personal nagarnu ati waan ofii ajjeetii gootu namni fideessi takeekuu barbaada reeta. Wanta akkanaa kun ammoo osoo ilaalini. Waan takkitti jechuu barbaada. Ergaatillee dhufuun kan kee gaariidha. Si birattillee dubbatuun kun. Biyya Arabaa kana keessatti namni haga nama kennaa ofii wal kuffisee wal cabsu hin jiru beektaa. Lammaffaa ijoolleen shamaraa kenna biyya kana keessatti baay'ee miidhamti, baay'ee dararamti. Akka biyya Awurooppaa isin jirtan sanaatti. Tokkoffaa Arabni dalagaadhaan miidhaa. Lammaffaa Oromuma keenya dallaala warroonni jedhaman kun warroonni maallaqa kallattii garaatiin ijoolleedhaa biyya dabarsinanii irraa fuudhanii nyaatan. Ijoollee keenya baay'ee miidhan. An wallahi rabbiin naa ragaata. Baatii takkaaf lama waan hin geenne keessatti yoo xiqqaate ijoollee Oromoo 7-8 maallaqni isaanii irraa nyaatamee kan namni dhoorgateen keessaan dhaqee dubbisee waliin mari'adhee maallaqa baatii 7 ture qarshii 60-70 Itoophiyaa ijoollee deebisee fiitu. Ragaa wajjin sagalee wajjin waan dhiyeeffatuu danda'u jechaadha. Biyya kana keessatti biyya Dubaay kana keessa akka waan xabaqaa dubartii ta'eetti na ilaala namni jechaadha. Ijoolleen dubaraa waan ta'e yoo taate fiigdee na bira dhufu. Lammaffaa gadi baanii sooshaal miidiyaa irratti waan Oromoo goote haasa'uun wallaalummaadha. Nuti waraana qabna, waraana deeggarsa, waraana rooboo. Uummata keenya Booranaa ni beelaa, Walloo ni beela. Adeemsa uummata Wallootiif wareegama hin jirre qaballee biyya kana keessatti sooshaal miidiyaa gama feesbuuka kiyyaatiin illee hatta midhaan fe'amee yoo Wallootti makiina konkolaataa walharkisu banaan deemu sheer goone turre midhaan illee bakka sana oogoo maqaa qeerroo Dubaay kan jedhu mirkaneessee jira. Taleessa Oromoof gatii guddaa qaballee. Gaafii biraa takka taas jirtu Naasir Khiyya nama tokko Ahmad Duseeti jaa ani ragaadhaa intalti kiristaanaa tokko natti himattee Naasirii jaa. Nama mucaan kun yeroo baay'ee laayivii seenaa maqaansa Ahmed Hussein Arbaay. Keessaan na dubbistu. Even an ila wanta kittiin yeroo baay'ee ijoolleen keenya beektaa yoo waan rakkatan isin gargaarra koottaa nu dubbisa biyya Arabaa kana keessatti waan Arabaa wal si qabsiisaa fa'aa keessa si galchitii beektaa. Dhugaa. Wanti Arabaa wal si qabsiisaa ammoo Arabaa ijoolleen keenya beekaa yakka wayii hojjettee kaatee waan akkanaa nu gargaarisi jedhu. Yookiin dhuftee waan wanjala fa'aa keessa seenanii. Wanjala wayii waan hin taane waraqaa fa'aa qabdu ijoollee maallaqa dalaguufatu waan badaa wayii hojjettee waan akkanaa na gargaarta Oromoo gargaarta nama Oromoo gargaarta si jetti. Yoo ati dhaqxe ammoo Arabaa walitti si danqiti keessaa bahuu hin dandeessu qilleessan keessaa. Rakkoo hamaa keessa nama buustu yeroo tokko. Anamma yeroo baay'ee rabbumatu na baasa malee ijoollee Oromoo keessaa naa dhuftee naa barreessitee waan akkanaa ta'an itti waa balleessitee kaatee yoo an dhaqeeti waan wayii jedhu wanti sun ammoo deemee waan deebisaa takkaan deebisaa fi obboleeyyan kiyya warri Naasir sobaa jedhanas jalatti dhugaa kam isinitti himtaniiti yookaan dhugaa kam isin himtaniiti isinitti sobe yookaan maalitti isinitti sobe. Namni waan akkanaa dubbatu akka reefu siin jedha san beektaa. Waan tokko ta'e anama fakkeenyaaf waan tokko akka masiin jedhu kana ajandaa wal godhatan malee guyyaa takka waa'ee Oromummaa guyyaa waa'ee sabboonummaa guyyaa wal qabatee guyyaa takka waggaa guutuu namni gogatii irratti kennatee hin jiru. Dhiyoo kana ammoo waan dhiyoo kana uumamee fi waan namni tokko sooshaal miidiyaa irraa haasa'u kana fudhatanii dhufanii osoo ragaa takka osoo itti hin qabaatin maqaa wayii sii kennuu barbaadanii beektaa. By the way, wanta wayii amma fakkeenyaaf yoo ati wal geettee waan Oromoo wayii hojjette eenyutu bakka si qofatee siin jedhan. Bar nama dhibu yeroo tokko kun amma anillee waan na aarsu yoo ati waan na hojjette eenyu bakka si buufatee. Nuti amma
qeerroon biyya kana keessa jiru walitti gurmoofnee keessatti ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti namoota hedduu miseensallee horatu waan dandeenyuuf hawaasa sochoosuu waan dandeenyuuf biyya kana keessa dhiyoo kana waldaa wayii dhaabnee turre beektaa waldaa 11 stars event organizers ka jedhamu jechaadha. Hojiin waldaa kanaa konsertiilee garaagaraa qopheessuu, cidha qopheessuu, hayyoota Oromoo biyya garaagaraa waan takkaa dhufe beektaa koomentii jalatti irratti konsertii qopheessuu, cidha qopheessuu, hayyoota Oromoo biyya garaagaraa irraa affeerree qophii garaagaraa godhuu ammallee ammoo Oromoo biyya kana keessatti mataa walitti qabdee haga tokko waan namoota rakkatan qarqaaru, namoota du'an gara biyyaa galchuu, namoota cidha qaban cinaa dhaabbattuu wanta uummata walitti qabu wayiiti. Aayidiyaan kun nu dhufee hojiitti sirrii seenee laayisansii waan jedhamu eeyyama seeraa mootummaa irraa itti xumurre waan sana jechuudha. Amma waan sana namoonni tokko tokko maal jedhan sitti fakkaate eenyutu bakka isin buufatee jedhan waan kana. Yoo ati deebistuuf ammoo sirraa hin fahaman namni bakka buufatee jiru. Akka Oromootitti waan ofii keenyaa wal beeknuu fi waan nullee ni fayyada hawaasa keenyallee ni fayyada jennu walitti qabannee uummatni gadi baana. Nuti 11 starsiin 11 starsiin kun kutaa 11 Oromoo kana itti fudhannee biyya gurguddatan kan isa afaan Ingiliffaatiin heeyyama baafattaa beektaa? Narra faama. Sin dagaabii beektu. 11 kun kutaa 11 Oromiyaa. Starsiin kun ammoo urjiilee jechuudha. 11 stars kan jennu kun urjiilee 11 jechaadha hiikkaan isaa. Kutaa 11 Oromiyaa 11 urjii ta'a. Amma namni eenyutu bakka isin buufateedhanii nu gaafata. Nuti namni bakka buufatee hin jiru ofii keenyaa waan gaariidha waan jennee hidhamannuuf hojjannee namni nu ta'a jettan nu hordoftan kan nuun ta'u jettan ammoo nuti 11 jennu isin yoo barbaadan 12, 9 stars, 10 stars, 7 stars, 5 stars jettanii akka sanatti yeroo keenya ilmaan Oromoo. Ka hubatu amma as keessatti nu hubata. Ka hubatu hin barbaanne ammallee hin hubatu. Hello? Jidduun irratti ta'anii beektaa kanaaf gisee takka sagaleen dhiyee jidduun ciccatti itti fufee habibi. Nuti eenyu nu bakka hin bu'u. Koomee naasir yeroo tokko waan takkaa goonu habibi. Namni baay'een amma as jala koomantii jala koomiin argu jira beektaa. Gabaabsinee namoonni gaafii qaban gaafiilee isaanii jechuun dhugaa dubbachuudhaaf gaafachuufuu ni ulfaata. Maaliif ni beektaa? Hundi isaaniitu muuxannootti qabaatanii yookaan beekanii waan kana waan jiran natti hin fakkaatan. Siigalee gisee hedduu koomantu maarkanii waajuu jiran na fakkaata. Ana biratti garuu haa ta'uuti namaan hin jiru na bira kennu hoo barbaadde as jalabattee ilaaluu dandeessaa. Namni as jalatti hedduun argu jira. Jecha takkitti maaliif wannaa jedhiin kennu laayif gettuqanii gara na jijjiiratu ni danda'a waan ta'eef namni yaada qabdan nasrii bira dhaqaatiin kennadhaa jedhiin as bira dhufanii. Akkas godha. Koomantii nu dubbisuu didee waan jaaniif bar. Ilaan malaal maal jettu obboleen hin danna. Yoo eegana keessatti annuti namoota biraa hin beeknu sooshaal miidiyaa kanarratti nama biraa hin beeknu isinuma beeknaa iyyuu jedha. Garuu waan tokko wanni ati beekuu qabdu naasir kiyya. Oromoo wayitamaaf maaktu maal jaan beektaa? Adareen neefkaa jaalattu arrabsiti jaan beektaa? Ijoolleen tunis suma qabanii suma arganii namni bisootii qaba siigalee biyya Arabaa kana keessa jira. Waa hedduutu irra jira. Gisee isaan aaranii isaanuma arranfamnuu fi gisee isaan nu dha'uu fedhanillee aanuma dha'umnuu fi maaliif jennaan ofii itti seenne ofii sooshaal miidiyaa kana gubbabbaane ofii waan haajaa Oromoo kana dhimmi kunnuu ilaallateenne waan itti seenneef komiin isaaniitii fi wanni isaanii hundi akkuma itti fufanitti itti fufa garuu irraa baradhaa obbaleeyyan keenya yeroo hunda sammuudhaan deemaa komantii dura agartanii. Namni ila ka biyyaa baatu nu hundi dalagannaaf biyyaa baanii beektaa? Warroonni koonsartiin boruu eessa warroonni jettan magaalaa Dubaay hoteela Sharaatan galgala irratti qophii jechaadha. Gaafii keessan isinii keesseera hoteelli Dubaay Sharaatan achi iddoon jechaadha. Galgala yeroo salaata magriibaa irratti. Barreeffatu ni dandeessanii sun kanumaan odeeffannoo kenna warroonni na gaafatan. Baay'ee wanta kittiin fadhiila wanti isin jedhu barbaadu maal akka ta'e beektaa? Sooshaal miidiyaa kanarra turuun dirqamaa miti. Ana bakka hin gootitti yoo barbaade guyyaa har'aa kanarraa
Facebook fi TikTok waan jedhamu ofirraa dhaabuu ni danda'a. Maaliif akka nama tokkootitti dalagatu biyya kootii bahee jireenya mataa isaa walitti qabnuun hin jiru. Obbolummaa taate malee kan wal agarruun illee kan Shawaa dhufe, kan Iluu dhufe, kan Wallaggaa dhufe, akka Keeka Harargee, akka Kuuka Arsiidhaa dhufe kan walitti dhufite sooshaal miidiyaa kana qofa. Sooshaal miidiyaa kanarraa bannaan duutee jirtu geejjibu namni si beeku hin jiru jechaadha. Dhugaa. Kanaaf yoo namni walii galuu hin dandeenye, yoo waliif amanamuu wal amanuu hin dandeenye, TikTokii kee loogaawut gootee yoo barbaadde kana maal haalaa dhiistee irraa bahu. Especially akka dhugaa gootiitti dhugaa dubbatuuf wallahi social media kana guutuu rabbi natti argaa ofirraa dhiisuu ni danda'a. Wanti namaanillee wal si dhabsiisu already nama akka kan koo bultii halaalaa ijaaratee laayifii dhuunfaa isaa jiraataa jiruuf dirqama miti social media kun beektaa. Wanti yoo fira qabaatee fira waliin yoo hojjetuu hin dandeenye wal kabajanii waliin jiraachuu namni hin dandeenye. Nama osoo hin taane yeroo tokko baqaasiisa lachaa'ame wanti wayii jechaadha. Inni gabaabsitaa miidiyaan nama qabu bal'aa namoonni Oromoon nama duruuf galchuu qabaa. Itti dhiistee irraa zoorree yeroo tokko gaarii laabeeta. Kanaaf illee yoo dubbii kaa'ammaa deemu taate hojiin namoonni tokko ejjennoo taate yoo itti taate wanta akkasiillee ejjennoo akkasiillee fudhatuun salphaadha. Waan akkanaa godhuudhaaf namaatu nakumateef koome gara laafoo kiyyaatu jaalfaatu lookoo koonsartii kana irra hafuu gara 11 taarii kun garii jedhee hin yaadu ani maal jee koomee koomantii tanaan dubbisaa seera maal jee beektaa ajandaan amma anaafatti ittiin seenne waan torbee kana social media irra deemaa jiru. Yoo sana namni maal godhan si fakkaatti koomantii si jala barreessanii deebii agarsiisii deebisu ammoo iyyuu viidiyoo waraabanii miidiyaa irra poost godhan. Fiigala namni keenya kun laal kaleessa sa'a tokko anaa haasee akka kaleessa anaa sa'a tokko haasee sakandii 30 waan ofii barbaadan bichaa muratanii irraa baafatanii. Akka waan nama arrabsuu wayii na fakkeessuuf jechaadha. Kanaaf loof jawweeti inaafuu jee jira qophiin hin dhaqa jee jira waan kun dhimma dhuunfaatii jee jira obboleeyyan kiyyaa akkasii hubadhaa. Halo bilbilanii sagalee walaa beekannu siigalee nuti fiifuu sa'aa walirra dullu jiru obboleeyyan kiyyaa yoo kana beektan hayyootaan nurraa hidhaa jira yeroo guyyarraan guyyaan nurraa dhumaa jira. Hawaasa keenya beelaan nurraa dhumaa jira ajandaa biraatu ni qabna ajandaa wal qorachuu adiifnu jaal koomantii tiyyamaaf hin dubbifne obboleettii tiyya koomantii nama 230 takkaatee as jala jira yoo na bira tarte dirqama ta'e VIP godhee dubbisuudhaaf yookaan yoo yaada qabaatte keessumannaa barreessa jaalfadiloo uummata keenya kan dhugaa